Qormaatawwan adda bilisummaa Oromoo mudataa turan keessaa muraasa haa ilaallu. 1960moota keessa guddaan Oromoo Hussein Sooraa jedhamu tokko muuxannoo qabsoo hidhannoo Baaleerra dhaabbatee dhaaba ititaa qabsoo hidhannoo gurmeessuu gad dhaabuuf socho'ee ture. Maqaa dhaaba isaas adda bilisummaa biyyaalessaa Itoophiyaa jedhee moggaase. Dhaabi kun biyya Yaman magaalaa Adan keessatti hundeeffame. Sheek Hussein Yamanitti ijoollee Oromoo sababa adda addaatiin biyyaa baate gurmeessee riphee loltummaan leenjise. Isaan keessaa nama 30 kan ta'an Onkololeessa bara 1969 karaa Somaaliyaa gaarreen Oromiyaa seenuuf Barbaraa gahan. Qabsaa'oti sun Abdul Karim Ibrahim Hamid kan booda maqaa qabsoo jaarraa abbaa gadaa moggaafateen durfamu turan. Qabsaa'oti sun akkuma buufata doonii Barbaraa gahaniin mootummaan Ziyaad Baarree qabee hidhe. Ziyaad Baarreen hoggaa sana Daafii Ogaaden Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa seenuun beekamaadha. Duuba erga akkas ta'ee qabsaa'oti Oromoo Itoophiyaa irratti qawwee kaasan kan silaa Ziyaad Baarree fira tarsiimoo ta'an maaliif hidhaman? Wanti qabsaa'oti sun hoggas hubatan yoo jiraate goomjii Somaaleen lafa Oromoof qabdudha. Adaamaa dabalatee dachee badhaatuu laga Hawaasii fi sulula Qinxaamaa gama jiru hunda handhuura Somaalee ta'uu himatu turan. Amuummi isaanii kana mana barnootaa keessatti ni barsiisu. Faaruu biyya isaanii keessatti dabalatanii akka lafa irbuu gaaf tokko takkaahuu tolaan yookaan humnaan takkaahuu seeraan yookaan seenaan deebisanii argachuu qabaniitti dhiyeessatu. Moqaadishoon hiika maal qabdi? Haga Hararii fi Adaamaa hin dabalannetti jedhanii qabeenya Oromootti hamuummachuun Somaalee baratamaadha. Akaakuu namaa akaamuu hawaasa akka waa tattaadheedhiitti fudhatamu cuuphama amantii fi carraa siyaasaan takkaahuu Amaara yookaan Somaaleetti geeddaramuuf qophaawaa jiruutti hubatu. Akeeki Somaalee saba akka waa tattaadheedhiitti himatu sadoo siyaasaa fi dhahata amantiin ofitti geeddaree qabeenya isaa dhuunfachuu malee sabboontota bilisummaa saba isaaniif qabsootti bobba'aa jiran takkaahuu ulaa'uu darbansaa hayyamuu yookaan fira tarsiimoo taasifatee hidhata waliin uummachuuf hamilee hin qabaanne. Daafii kanaa qabsaa'ota jaarraan hoogganuu hidhee waggaa 6 bara 1969 hanga 1975tti mana hidhaatti darare. Kun eegala itti fufaa wal dura dhaabbannaa Oromoo fi Somaalee ta'e. Bobbaan jaarraa erga gufatee booda gaarreen Oromiyaa keessatti qabsoo hidhannoo gad dhaabuutti kan milkaa'e gooticha Elemoo Qilxuuti. Elemoo Qilxuu maqaa dhalootaa isaa Hasan Ibraahimiin kan beekamu yommuu ta'u, Yaman irraa ka'ee tabboota Carcar keessatti bara 1973 yeroo jalqabaaf waraana bilisummaa Oromoo hundeessuu danda'e. Elemoon bobbaa fi geejjiba meeshaa waraanaa irratti tumsa Koloneel Haayiluu Raggaasaa argatee ture. Elemoon akkuma sabboontota Oromoo biroo yaada maqaa Itoophiyaan hidhatanii loluu Sheek Hussein Sooraa tarkaanfachiisaa ture hin fudhanne. Ijaarsi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ajandaa Itoophiyaa irraa of fageessuuf fudhatame keessaa isa jalqabaati. Elemoo Qilxuu xurree qabsoo hidhannoo saaquutti milkaa'ee umurii dheeraa jiraate jiija ifaajee isaatii arguuf hin carroomne. Lola koloneessaa waliin taasifame keessatti gootota jalqaba wareegaman keessaa isa jalqabaa ta'ee darbe. Kun kan ta'e lola gubbaa qorichaatti taasifame keessatti. Wareegamni Elemoo Qilxuu qormaata dabalataa sochii bilisummaa Oromoo mudatedha. Abjuu lafa Oromoo dhuunfachuu dhugoonfachuudhaaf mootummaan Moqaadishoo dhaaba adda bilisummaa Somaalee dhihaa yookiin Western Somali Liberation Front jedhu dhondhoonee leenjisuu, gurmeessuu fi bobbaasuutti ko'oommate. Achi jalatti ammoo dhaaba adda bilisummaa Somaalee Aabboo Liberation Front jedhu Oromooti keessatti hedduummatan qofaatti dhondhoonee bobbaase. Miseensoti adda bilisummaa Somaalee lixaa Ogaadenoota quurrama haqaa qaban kanneen harkooti kolonii Biriiteenii fi Itoophiyaa itti wal fureetti heddummaatu. Kanneen adda bilisummaa Somaalee Aabboo keessatti beekaman ammoo irra jireessaan Oromoota diddaa kolonii Itoophiyaa keessatti maqaa gaarii horatan turan. Gama kanaan adda bilisummaa Somaalee lixaas ta'e adda bilisummaa Somaalee Aabboo akeeka wal fakkaataa roorroo hambisuu qabu. Gurguddoo Oromoo kanneen akka Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuu kan Moqaadishootti michoomse barbaachisaa taanaan fedha yeroof Somaaleetti hirkatanii qawwee argachuu malee sadoo siyaasaa Ziyaad Baarreen adda bilisummaa Somaalee Aabboo duubaan oofuu dagatanii hin turre. Itoophiyaa yoo ofirraa kaasan Somaalee ofirraa eeggachuun hin dhibu herrega jedhu keessa seenaniiru. Kanaafis hidhannoo fi leenjii Ziyaad Baarree irraa argatanitti dhimma bahanii koloneessaa Itoophiyaa loluuf murteeffatan. Taatullee of danda'anii dhaaba hiree isaa murteeffachuu danda'uutti akka hin guddanneef Moqaadishoon hin eeyyamneef. Akeeki Ziyaad Baarree Somaalee gaaddisa tokko jalatti tokkoomsuu fi achumaanis lafa Oromoo taadhii sana humnaan Somaaliyaa guddittiitti sutachuudha. Jalqaba bara 1976 adda bilisummaa Somaalee lixaa karaa kibba bahaa Itoophiyaa ji'oota muraasa booda ammoo adda bilisummaa Somaalee Aabboo karaa kibbaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegalan. Oromooti akeeka Ziyaad Baarreetti dammaqan garuu jalqabuma meeshaa Moqaadishoo ta'uu morman. Wallaahi Oromoo taanee baanee Somaalee taanee hin galluu kanneen jedhan mana hidhaatti guuraman. Akkasis ta'e adda bilisummaa Somaalee lixaa fi adda bilisummaa Somaalee Aabboo
Somaalotaa fi Oromoota Itoophiyaa irraa haaloo qaban gurmeessuutti hin rakkanne. Dhuma bara 1976 kibbi bahaa fi kibbi Itoophiyaa karaa mormitoota dantaa ofiif dhandhoonee harka Moqaadishootti kufaniiru jechuun ni danda'ama. Injifannoon kun garuu Ziyaad Barree magaalota akka Harar, Jijjigaa fi Dirree Dhawaa to'achuuf gaggabee hin quubsifne. Kanaaf hidhannoo Raashiyaa irraa argatetti of dagate waraana 8,000 qabatee walakkeessa waxabajjii bara 1977 kallattiin Itoophiyaa kibe. Gaggabni Ziyaad Barree Mangistuu Hayilemaariyaam rakkoo keessoon laamshawee qopheeffamaa tureef carraa hin argamne uume. Mangistuun rakkoo keessoo cinaatti dhiisee waamicha jaalbiyyummaa Itoophiyummaan qonnaan bultoota kuma hedduu waraanaaf hiriirse. Raashiyaan duraan waan halleen Moqaadishootti iddoo isaa turte jala deebitee Mangistuu faana hiriirte. Daawwannaa Fidel Castro booda Kuubaanis waraana lafoo Itoophiyaatti ergite. Kun hundi walitti ida'ame hootama Mangistuu jedhamu onnee bokoksee injifannoo gaara Kaarramaarraa jedhamuuf sababa ta'e. Bitootessa bara 1978 keessa Moqaadishoon nagooma filachuu malee filannoo biraa hin qabaanne. Sabboontota Oromoo baha Oromiyaa mandheeffatanii qabsoo hidhannoo eegalaniif Moqaadishoos ta'ee Finfinneen fuula lamaan dumbulloo tokko turan. Itoophiyaan koloneessituu mirga Oromootti roorristu, Somaaliyaan ammoo qabeenya Oromoo dhuunfachuuf hamuummattu turan. Addi bilisummaa Oromoo lamaan isaaniitu dura dhaabbatee lole. Daafii kana ulaa galaanaa fi leelloo Moqaadishoo dhabe. Hireen Oromoota miseensummaa fi deeggartummaa adda bilisummaa Oromootiin ciicataman dahata dhaban. Erga lolli Itoophiyaa fi Somaaliyaa araaraan dhumate illee tattaaffiin hariiroo dippiloomaasii Moqaadishoo waliin tolfachuuf gama adda bilisummaa Oromootiin yaalame bu'aa nafii qabu argamsiisuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo akka diina tarsiimoo hamuummii sabboontota Somaalee doomsuuf ka'eetti hinnatame. Ajjeechaa suukanneessaan eebila 15 bara 1980 hooggantoota adda bilisummaa Oromoo galaafate bu'aa hafuura diinummaa Moqaadishoo irraa madduuti. Hooggantooti adda bilisummaa Oromoo hariiroo boora'aa kana qajeelchuuf gara Moqaadishootti imalaa turan Hayyiduree Dhaabaa Magarsaa Bariin durfamu turan. Godina Ogaaden Onafiiq bakka addaa Shinnigaa jedhamutti balaan isaan qunname abjuu hooggantoota kanaa kan hubu yookaan dukkaneessu ture. Hooggantooti kun akka hin taanetti harka miseensota adda bilisummaa Somaalee lixaa bu'an. Shiftooti sun hooggantoota sana amantiin hirtee bu'uura tokkummaa Oromoo diiguuf abbalte. Sabboontota timjii amantiirra tarkaanfatanii sabboonummaa Oromummaan wal faana furga'an Kiristaanaa fi Islaamatti qooddee isaan salphisuuf yaalte. Isin Kiristaana moo Islaama? Warri Kiristaana taatan gam tokkoon, warri Islaamaa ammoo gama biraan hiriiraa jetteen. Deebiin sabboontota Oromoo ifaa fi gabaabaa ture. Nuti Kiristaana yookaan Islaama miti, nuti Oromoodha. Kun deebii abjuu Somaaleen waggaa dheeraaf dhahata amantiin tokkummaa Oromoo diiguuf dhama'aa turteetti bishaan naqe. Aarii sanaan shiftoonni adda bilisummaa Somaalee lixaa sun sabboontota Oromoo mul'ata fagoo qaban gara jabummaa mallattoo bineensummaa ta'e irratti raawwatte. Hooggantoota adda bilisummaa Oromoo, qareeyyii Oromoo, gameessota Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Yiggazuu Bantii, Abboomaa Mitikkuu, Faafam Dooyyoo, Marii Galaanii fi qabsaa'ooti biroon keessatti argaman eebila 15 bara 1980 Shinnigaatti ajjeeste boolla tokkotti awwaalaman. Gurguddoon Oromoo sun daafii dhiiga Oromummaa isaanii gorra'aman. Dhiigni isaanii garmalee dhangalaafame garuu timjii amantii Oromoo gidduu dhiqe. Utuu gaaf sana akeekee adda bilisummaa Somaalee lixaa milkaa'e ta'ee tokkummaa Oromoo narree ittiin dhaadatu arguun abjuu ta'uu danda'a. Amajaajii isaa qaanessee ulfina Oromoo tiksuuf addi bilisummaa Oromoo gatii lubbuu guutummaa hooggantoota isaa gaafate baasuuf dirqame. Sabboonummaan saba ofiif of kennuu jechuun kana. Jumulaan al tokkotti bakka tokkotti utuu hin akeekamiin wareegamuun hooggantoota adda bilisummaa Oromoo dhaabichaaf qormaata guddaa irraa aanuuf murannoo addaa gaafatu ta'e. Dhaaba akka adda bilisummaa Oromoo amajaajiin akaakuu hedduu itti hedduummatuuf gufannaa ulfaataa ture. Ta'ullee miseensotii fi qondaalotii hafan muratanii qabsoo fuulduratti dhiibuu malee filannoo hin qabaanne. Guyyaan gootota Oromoo waggaa waggaan eebila 15 yaadatamu yaadannoo wareegama hooggantoota sanaan wal qabsiifameeti. Taateen sun gama tokkoon godaannisa hamaa, gama biraan ammoo suuqii seetaa Oromummaa uumee darbe. Qareeyyii sabaa beektota abdatamoo gootota hooggantoota ofii mul'ata fagoo qaban al tokkotti dhabuun madaa hamaa godaannisni isaa yoomiyyuu hin haqamnedha. Murtii seetaan Oromummaa du'a ittiin injifate kan hawwii diigdotaa gufachiise abjuu isaanii doomsee tokkummaa Oromoo bu'uura hin sochoone irra dhaabe dalaguun isaanii ammoo dhaloota ittaanuuf booree suuqii seetaa irbuu kaayyoo ittiin haaromfatan hanga qabsoon injifannoon fiixa ba'utti cichoomanii falmatan waadaa hin cabnedha. Irbuun Oromoo irbuu Shinnigaati. Hanga injifannootti ittiin kakatama. Akeeka diina Oromootu ittiin gufachiifama. Abdiitu ittiin horatama. Har'a Oromoon qabsoo isaa injifannoon goolabee lafee gootota isaa bakka itti kufanii kaasee kabajaan hin awwaallanne.
Lafeen goototaa aduun qaqqamee bakka hundaa mul'atu gaaf tokko ulfinaan handhuura Oromiyaatti walitti qabame siidaan yaadannoo dhaabbataaf jedhame abdatama. Tarkaanfiin hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irratti fudhatame diina inni kummaa adda bilisummaa Somaalee lixaa qofa osoo hin taane kan murna Somaalee Oromiyaatti hamuummatan hundaa mul'isa. Hariiroo kana keessa deebi'anii Oromoo waliin nagaa buusuuf murni Somaalee keessaa as ba'e ammatti hin argamne. Waajjira yeroo gabaabaaf tajaajila hariiroo alaaf Moqaadishootti banamellee bara 1982 cufanii qondaalota adda bilisummaa Oromoo achi turan ari'an yookaan hidhan. Boodana mul'anni Somaalee gudditti walakkaa lafa Oromoo hammatu ijaaruu diigamuu sabboonummaa Somaaleetiin doome. Somaaleen kolonii biyyoota sadii jalaa baatee sabboonummaa Somaalummaan biyya tokko ijaarrattee qooda ijaarsa finnoota Afrikaa cabsite sabummaarraa gosummaatti caccabdee of salphifte. Akkasuu taate daafii gomjii qabeenya Oromoo ammallee qabsoo keenya danquurraa of hin qusanne. Gufuun gama sanaan jiru buqqa'u malee Oromoon fuuldurattis nagooma waaraa fi ulaa galaana akka salphaatti hin argatu. Qormaati achiin Oromoo eeggatu kan Habashaa gadi hin ta'u. Oromoon ollaa nyakkistuun marfame. Inni biraan qormaanni adda bilisummaa Oromoo mudate karaa lixaati. Qabsoon hidhannoo 1970moota keessa gaarreen Oromiyaa bahaa keessatti eegalame dhawaataan babal'ate 1980moota jalqabaa dirreen dhiyaa saaqamee gad of dhaabe. Dirreen dhiyaa boqonnaa hariiroo alaa karaa Somaalee gufate karaa Sudaan qajeelchuuf yaadame itti milkaawame. Karaa bahaa ulaan galaanaa fi godaanni alaa danqaraa Somaaleen waan danqameef hidhannoo dargii qofaarraa booji'anitti hirkachuun ala falli biraa hin turre. Qabsoo ofirratti hirkannoo fi hidhannoo boojuu diinaarraa eeggatan keessatti akka hawwanitti saganteeffachuu fi sadarkaa guddina ofii murteessuun hin yaadamu. Danqaan kun haga ta'e karaa dhihaaf furamee ture. Kunis erga Sudaan qabsaa'ota Oromoo simattee qabsoo sabichaaf aantummaa agarsiifteeti. Oromoon Sudaan waliin hidhata tarsiimoo tolfatee ulaa dippiloomaasii banate. Taatullee haalli jalqabuma hoggana waraana lixaan mudate balaa dhaabichatti aggamame ture. Jalqaba irratti luuxxe seentonni ergaa dargii qabatanii adda bilisummaa Oromootti kalaa'an dhaaba reefuu of kurfeessaa jirutti balaa hin akeekamiin aggaaman. Sun hoggaa Daawud Ibsaa fi jaallan isaa summii nyaachifaman raawwate. Daawud biyyoo qorqee hoomacha diddigee hoggaa lubbuun hafu jaallan isa faana turan garuu jumlaan dhuman. Balaan karaa bahaa adda bilisummaa Oromoo qaqqabe karaa lixaas mataa maree isa eege. Daawud Ibsaa lubbuun nafe malee harka dargii bu'uurraa hin baraaramne. Maayikelaawwiitti fudhatame booda ammoo Alam Baqqaanyitti dararame. Waggaa dheeraa booda Nagaasaa Kumsaa waliin hidhaarraa bade hanga waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti sadachoo makamutti hubaatii guddaatu irra ga'e. Taateen sun guddina adda bilisummaa Oromoo fi waraana isaa hube. Lammata irratti waraana dargii caalaa sochii adda bilisummaa Oromoo kan danqe bitamtoota waraana Ispeellee Sudan People Liberation Army dargiidhaan hirphamanii mootummaa Sudaan lolaniiti. Ispeelleen kaayyoo lamaaf adda bilisummaa Oromoo dura dhaabbate. Tokko daangaa Oromiyaa gama dhihaarraa gaaffii qabiyyee lafaa qaba. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo akka danqaa guddaa gufachiiftu kaayyoo isaatti hubate. Inni lammataa Ispeelleen dargiin hirphama. Itoophiyaa keessaa Gambeellaa fi Oromiyaa keessaa duubbee waraanaa tolfate tumsa leenjii fi hidhannoo dargiirraa argatuun mootummaa Sudaan lola. Dargiin murna Ispeellee jedhamu akka furrisa tokkoon simbira lamaatti dhimma itti ba'aa ture. Gama tokkoon mootummaa Sudaan riphee loltoota akka adda bilisummaa Oromoo EPLF fi TPLF gargaartu akka diina tarsiimootti fudhate kaartuum dhabamsiisuuf gama isaan Ispeellee itti gurmeessee hidhachiise. Gama biraan ammoo duubbee isaa keessaa adda bilisummaa Oromoo akka hin sochoone dirqama biraa itti kenne. Daafii kana Ispeelleen roorroo ofirraa kaasuuf bosonatti ba'e gurmuu akka isaa qurrama sabummaaf socho'utti cobuuf murteesse. Haalli sun falmattoota gamaa fi gamanaa gidduu timjii diinummaa buuse. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo kanarra aanee bahuu malee fala biraa hin arganne. Sadaffaa irratti murni eeduu Itoophiyaa Dimokiraatik Yuuniyeen ofiin jettu harcaatuun fiiwdaalotaa fi boodessitootaa dargii aangoorraa isaan dhiibbate loluuf gama Oromiyaa lixaatti of kurfeessaa turte. Mataan eeduu dugdee sanaa Kootama Maa'oo fi abbaa lafaa beekamaa Haaruun Sooroo jedhamu ture. Haaruun hagamillee boodessaa ta'u gootummaa akka dhuunfaatti qabuun leelloo hawaasa naannoo horatee ture. Naannoo sanatti akka Kootama tokkicha mirga abbummaa qabuutti of ilaala. Qabata kana sochii waraana bilisummaa Oromoo danquu, hankaaksuu akkasumas naannoo ofii to'atu keessatti hayyama isaan ala akka hin sochoone yaaluu keessatti hirmaataa ture. Hankaaksaan akkanaa laayyoo fakkaatullee sochii riphee lolaa waan hedduun gatii lubbuu qabsiisuu gaafatuuf ulfaataadha. Rakkoo sana addi bilisummaa Oromoo humnaan irra aanee yaaddoo eeduu of duraa maqse. Qormaati afraffaan tarii eenyummaa adda bilisummaa Oromoo qaceelloon qoree warqee yookaan biyyoo ta'uu dhaabichaa calalee sadoo siyaasaa addi bilisummaa uummata Tigraay qabatee adda bilisummaa Oromootti dhiyaatedha.
humnooti mootummaa abbaa irree tokkotti qabsaawwan hidhata tarsiimoo waliin tolfachuun waanuma baratame. Akeekaan michoota yookaan diinota ta'anis abbaa irree lamaaniifuu diina inni ta'e waliin kuffisuu irratti yeroo baay'ee wal ta'u. Kufaatii abbaa irree sanaa booda bu'aa calleeffachuu irratti garuu feetu akka haaraatti wal ta'uu yookaan walitti garagalanii wal dura dhaabbatu. Hoggas adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraayin kan walitti dhiyeesses akeeka lamaanuu dargii kuffisuuf qabanidha. Qabata kanaan addi bilisummaa uummata Tigraay humna Kinfee Gabramadiin kan booda gaafatama tikaa fi nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'een durfamu gara lixa Oromiyaatti erge. Ergamni humnichaas waraana bilisummaa Oromoo leenjii irratti gargaaruu ture. Humnichi garuu ergama dhaabotii lamaan irratti walii galan dhiise akeeka diigumsaa dhoksaan qabatee ka'e hojiitti hiikuutti bobba'e. Akka abbaa Caalaa Lataa booda barreessetti ergamni humna Kinfee miseensota adda bilisummaa Oromoo Itoophiyummaa fudhachiisuu ture. Addi bilisummaa Oromoo dafee itti dammaqee humna Kinfee ofirraa geggeesse. Taatee kana booda addi bilisummaa uummata Tigraay harcooyii yaada Leeniin cunqurfamoota bakka bu'anii qabsaa'uu kan jedhu galmee seenaarraa walitti coree walitti kabeebsee barruu keewwata dhedheeraa qabuun facaasuu eegale. Ofii isaas akka waan dhaaba kallacha qabsoo cunqurfamtootaa hoogganuuf kaadhimameetti of dhiyeessuu eegale. Addaggummaan adda bilisummaa uummata Tigraay kan caalaatti calaqqise ammoo gaaffii kolonummaa sabboontotii Oromoo qabatanii ka'an dhiphummaan cilee dibee ofii isaa humna tarkaanfataa furmaata hundaa dorrobe of fakkeessuu isaati. Adda bilisummaa Oromoo waliin hojjechuuf haaldure dhiyeesse keessaa tokkos dhaaba keessatti gurmuu dhokataa liigii Maarkist Leenist jedhu akka uumamu gaafachuu isaa ture. Kanas miciree siyaasii adda bilisummaa uummata Tigraay irratti ijaarame waliin wal kibsiisuu yaaleeti. Adda bilisummaa Oromoo garuu haalduree dhiyaatee farkatti kuffisee murna adda bilisummaa uummata Tigraay kana akka hankaaksituu qabsoo Oromoo aggaamtuu balaa hegeree Oromoo fi farra bilisummaa sabichaatti ciicachuu eegale. Ciicannaan adda bilisummaa Oromoo kan mirkanii ta'e as ba'ee hoggaa adda bilisummaa uummata Tigraay Oromoota waraana dargii keessaa booji'aman walitti qabdee garii isaanii ammoo EPLF irraa ergifattee dhaaba OPDO jedhamuudhaan dhoonte as baastedha. OPDO'n riqicha adda bilisummaa uummata Tigraay ittiin Oromiyaa cabsuuf tolfattee fi danqaraa sochii bilisummaa Oromoo gufachiisuuf dhimma itti bahamtu ta'uun hibboo hin turre. Kufaatii dargii booda hojiin kan mirkanaa'e kanuma. Bara bulchiinsa EPRDF OPDO'n alagaa caalaa Oromoo miite. Goobanaa Daacee booda dantaa Oromoo dabarsitee kennuu fi gaaffii Oromoo haqaaqxe kaayyoo sabichaa hankaaksuu keessatti humni OPDO jedhamtu dorgomaa hin qabdu. Yaa'a seenaa keessatti uleen aangoo Itoophiyaa harka xarangaa'ota Tigraay ennaa seenu akkuma baratamee fi eegamu dura dhaabbatee itti qabsaa'uu malee adda bilisummaa Oromoof filannoo biraa hin arganne. Egaan waa'een adda bilisummaa Oromoo yeroo dubbatamu waa'ee dhaaba kallacha qabsoo Oromoo ta'ee wareegama ulfaataan dantaa Oromoo tiksuuf nyakkistoota bahaa fi dhihaa keessaa fi alaa Habashaa, Somaalee, Tigree fi olloota dantaa yeroof Oromoo irratti gurmaa'an dura dhaabbateeti. Bu'aa ba'iin qabsoo Oromoos daawwitii adda bilisummaa Oromoo keessaan dubbifama. Dhaaba kana kan gaaffii Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessee deebisa isaaf fidannoo kaase. Dhaaba kana kan daba didee qajeeltuu ilmoo namaaf of kenne. Dhaaba kana kan ilmaan Oromoo gurmeessee coba dhiiga ofiin seenaa xuraawaa Oromoo irraa dhiqee ulfina itti uwwisuuf of kenne. Kan gurmuun Habashaa haga har'aatti ijibbaata itti duultee dhabamsiiftee galmee seenaarraa haquuf halkanii guyyaa hirriba dhabdu dhaabuma kana. Kan gowwaan Oromoo tokko tokko alagaa jala gugatee ulee dhahichaa irra tuulaa oolus dhaabuma kana. Dabalataan adda bilisummaa Oromoo hoggaa jennu hoggana, qondaalota, miseensota, deeggartoota, leellistoota akkasumas saba Oromoo akka tokkoon yookaan akka biraan dhaaba kana keessatti qooda fudhatan hunda hammata. Kaayyoon qabsoo adda bilisummaa Oromoo kolonii hambisuun bilisummaa ofiin bulummaa fi qananii Oromoo argamsiisuudha jenneerra. Fiixa ba'iinsa akeeka kanaaf qabsoo hidhannoo siyaasaa, dippiloomaasii fi diddaa uummataa gurmeessee geggeesse. Gootummaa isaatiinis surraa ayyaana Oromoo gonfate. Kanafaatu adda bilisummaa Oromoo dhaaba qola yabbuu kallacha qabsoo fi ayyaana Oromoo taasise. Oromoo keessaa dhaabotti maandhaa adda bilisummaa Oromoo ta'an hedduun dhalatanii jiru. Garuu ijaaramaanis ta'e yaadaan, akeekaanis ta'e kutannoon amajaajii Oromoo uggee leelloo hangafni isaanii saba isaa biraa argate qooddate hin argamne. Irra jireessa isaanii xalalii kaayyoo sabummaatu hanqata. Dirqama qabsoo adda bilisummaa Oromoo ofitti fudhate saba Oromoo of danda'e ijaajju eenyittuyyuu hin hirkanne ijaaruudha. Oromoon ofiisaaf, ollaa isaaf, achira darbee Afrikaaf fi addunyaaf waan nafii qabu gumaachuu kan danda'u yoo of danda'ee ijaajje qofa. Hoggas of danda'ee akka addaan jiroo tokkootti ollaa isaa waliin hariiroo obbolummaa fi walqixxummaa, nagoomaa fi qananii hunda mirkaneessuuf mari'achuu danda'a. Ababbarootii akka itti Oromoon of danda'ee ijaajju dalga itti galu yaada cookkoo uddeellatanii maaliif Itoophiyaa dhiitnee hin bulchinuu ennaa jedhan ni dhaga'ama.
Orma dhiitanii bulchuu naafu ofii of bulchuuf iyyuu dura humnoomuu, irroomuu, irree ofii alagaa harkaa baafatanii of harka galfachuu, godoo keessa bulan akka ofiif ta'utti safaratanii ijaarrachuu gaafata. Itoophiyaa dhiitanii bulchuu hawwuun hawwii farra namoomaa fi dimokiraasiiti. Oromoo keessaa kootamni tokko ka'ee Itoophiyaa dhiitee yoo bulche cubbuu impaayiratti yoo hammeesse malee hariiroo roorrisaa fi roorrifamaa sabooti jalatti eelan hin geeddaru. Oromoonis akka sabaatti waan irraa fayyadamu hin qabu. Tarii utuma hawwiin isaanii dhugoomeeyyuu Itoophiyaa dhiitanii bulchuu keessatti sabni baay'ee dhiitamuu malu Oromoo maqaa isaan daldalamudha. Haga dhiituu fi dhiitamuun jirutti sabni addatti shaakala roorrisaa sanarraa fayyadamu gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Fakkeessitoonni Itoophiyaa dhiitanii bulchuu mannaagan humna sanaan isaan ga'uu qabaatanii osoo hin taane haguuggii Itoophiyaa yoo ofirraa kaasan nutti dhaamotaa sodaataniitu ofitti amanamummaa hin qaban. Kabajamtoota hordoftoota keenya boqonnaa afuraffaa kana haa xumurru. Gaaffiin Oromoo ifaa fi gabaabaadha. Gaaffii hacuuccaa fi roorroo hambisuuti. Gaaffii hiree ofii alagaa harkaa baafatanii of harka galchachuuti. Gaaffii akka sabaatti jiraachuuti. Jecha tokkotti cuunfanii dhiyeessuun yoo barbaachise gaaffiin Oromoo walabummaadha. Walabummaa jechuun harqoota shaakala abbaa irree jalaa bahanii of danda'anii ijaajuun dhimma ofirratti murteeffachuu danda'uudha. Kun kan danda'amu yoo coba Itoophiyaa ofirraa hambisedha. Qabsoon Oromoos gaaffii kanaaf deebisa argamsiisuutti akeekkate. Yaa'a seenaa amna jaarraa tokko olii lakkoofsise keessatti garuu Oromoon ni gaafate malee deebii isaaf malu hin arganne. Oromoon cunqursaan keenatti ulfaate si bulchuun dadhabee narraa ka'ii jedhe. Alagaan ammoo daddabalee itti fe'amuu irratti wal furuu malee dhugaa miidhama sabichaa hubatee furmaata hin abballe. Oromoon badii darbeef beenyaa gaafachaa hin jiru. Kan gaafatame haqaa fi bilisummaadha. Kan deebi'eef dabaa fi cunqursaa irra hamaadha. Kanaaf hariiroon wal diddaa Oromoo fi Habashaa, Oromiyaa fi Itoophiyaa haga ammaatti geeddarama ija qabu hin argamsiifne. Kun hundee quurrama Oromooti. Naannoo gaanfa Afrikaa kanatti geeddaramni siyaasaa hundee qabeessi argamuuf gaaffiin Oromoo deebisa maluuf gonfachuu qaba. Dhibdee siyaasaa Itoophiyaan keessatti raafamaa jirtu sabboonummaa sabootaatti haqachuu yaaluun furmaata caalaa rakkina hammeessa. Rakkoo jiru furanii egeree walootti abdii horuuf falli tokkichi dhugaa walii calleessuudha. Sabboonummaan Oromoo gaggaba impaayera cubbamtuu dhala namaatti roorristee dhiitee bulchee dabareesaa gadadoo Orommaa dheeressuu hin qabu. Kan Oromoon fedhu hariiroon hacuuccaa fi hacuucamaa hafee hunduu of danda'ee ijaajje akka isa baasutti hiree ofiisaa akka murteeffatudha. Of danda'ee jiraachuu yookaan wal danda'ee hariiroo haaraa walqixxummaa obbolummaa fi fedha waloo kabajuun itti fufuu murtii saboota hundaa dhaddacha bilisaan itti gudunfamu malee kan murni ulee aangoo butatu maqaa tokkummaa Itoophiyaa tiksuu jedhuun gubbaarraa gadi fe'ee dabaree sabootatti roorrisu ta'uun irra hin jiraatu. Hawwiin akkanaa waan hallee mancaasee naannoo kana diigumsa hamaatti geessu mala. Gaaffii sabootaa humnaan ukkaamsuu yoo ta'e diddaa sanaa raareen dhiigaa haga ammaatti boorratame mirkanii humnaan gaafficha doomsuu dadhabuuti. Humni gaaffii Eertiraa ukkaamsuu hanqate gaaffii Oromoo ukkaamsuutti milkaawaan abjuu qofa ta'a. Kanaaf murni saba kamuu dahate gaaffii Oromoo humnaan ukkaamsuuf ifaajuu diigamuu impaayera isaatii yoo jarjarse malee akka hawwutti qabsoo sabichaa cilee dibee dhiiga dabalataa dhangalaasuun taakkoo tokkollee hin tarkaanfatu. Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba nyakkistuu waanuma hunda ciniinaa nagooma gaanfa kanaa gooluu fi diigumsa babal'isuuf ijaarame miti. Addi Bilisummaa Oromoo dhaaba roorroon saba Oromoo irratti dagaage dhalche. Akka ilaalchaatti sabboonummaa Oromummaa oofa. Durfannoon isaa bilisummaa, walqixxummaa fi ulfina ilmoo namaati. Akka dhaaba sabboonaa tokkotti biyya Oromiyaa saba Oromoof toltuu gadhaabuuf ijaarame. Tarkaanfii akkanaa kan fudhate ammoo suuqii dhaga'itti haalli yeroo toosisuun dagamee osoo hin taane yaaliin obbolummaa, walqixxummaa fi dimokiraatawaan wal kabajanii fedha walii eeganii buluu of tuultota impaayera ijaartotaan erga gufateeti. Erga karaan wal fayyadu cufamee karaa of fayyadu saaqqachuun ammoo kan abbaati. Yaadi ulfina Oromoo irra ejjennee biyya jiraachisna jedhu fudhatama hin qabu. Waliigalli qurrama Oromoo dhugaa kanarraa ka'a. Kana booda araaramni kan jiraatu tarii yakkamtooti seenaa fi abukaakkeen isaanii qalbii ofiitti deebi'anii dhugaa Oromoo yoo calleessan qofa. Garuu Habashooti haga ammaatti moggeeffama, gadi qabama, roorrifamaa fi dhiitama saba Oromoo fi kibbaarra gaheef yakkaan himataman haala jiru ofirra darbanii ilaaluun hariiroon isaanii fi kolonoota gidduu keessa deebi'amee seecca'amee akka ilaalamu hayyamu jedhanii eeguun daallummaa ta'a. Ammallee sana diddaaf ijibbaata falmatu.